主要这个民主我在这里待了4年，感觉他们sirni keenya seera odaana beeti seera caffeetumaati innan gala'u hin cabu namni kana gufachiise namni kana cabse sirna caffeeti sirna gadaa tuulamaatiin adaba wanni moggaasneef nama guutuu akkana Oromiyaa Itoophiyaa misooma guddaa akkana nutti kennani tuulamatiin adaba wanni moggaasneef nama guutuu akkana Oromiyaa Itoophiyaa misooma guddaa akkana nutti kennani arralee nu kabajaniit kana fidanii dhufan jechaadha kun lammii biyya Itoophiyaa baay'ee nama guddaa kan leen caalan jechaadha ilmaalan guddifare rabbina guddisee siyaa guddisuun anjira sirriitti irra deebiito siyaa guddate naayilichi warri seeqen naayilichi gammachuu guddaadha Beetama bobbaasi tiksee xincira gori allaatu bisee gori malkaa ajaaba gori jechuun beetama keessa kuma bobbaafanne. Sirni gadaa fi duudhaaleen sirnichaa kanneen akka moggaafannaa kaleessa hacuucamee moggaatti ba'ee ture. Moggaatti baafamuun silaa isaaf hin malle ture. Kunuunfamee babal'atee kabaja argachuu ture. Har'a garuu qabsoo gaggeeffameen ifatti ba'ee kunoo kan addunyaayuu ta'ee jira. Kanaanis kunoo Oromoon moggaafatee sabasaa babal'ifataati kan jiru. 以后都会互相帮忙，我会帮助。可以以后发生什么事情都可以互相帮忙。 Dargaggoonni Chaayinaa kun sirna gadaatiin hayyootaa fi gosa walitti qabame fuulduratti maqaan moggaafamee ifatti ba'ee fi seerri lallabameeraaf kunis maqaan isaanii waraqaa ragaan mirkanaa'uu qaba. Kan ittaanee obbo Biraanuu Buxee hoogganaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi hayyoota gadaatiin raawwatames kanuma. Sirna moggaasaa kanarratti hundee abbaa muudaa jedhamee kan moggaafame kanaan dura arjoomina inni hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaaf gumaache ilma Oromoo ta'uu fi misooma biyya kanaaf jaalala guddaa akka qabu kan mul'isu akka ta'es ibsameera. Hundeen miliyoona 2 gumeeche jechaadha. Laala akkanumaan himata akkamaan hin horanne ilma gumaa baasa. Kuni nagahee isaaniiti. Akkanumaan nama moggaasa hin laallata miilli sirriidha qubni cabaa ta'inna arrabi sirriidha kalleedha jedha Oromoon harki guutuudha jedha. Wanni moggaasneef nama guutuu akkana Oromiyaa Itoophiyaa misooma guddaa akkana nutti kennani arralee nu kabajaniit kana fidanii dhufan jechaadha. Kun lammii biyya Itoophiyaa baay'ee nama guddaa kan leen caalan jechaadha. Nama tokko miliyoona 2 kenna. Haayiboo kan jedhamullee akkasumatti lammii isaaniitti san keessaa miliyoona 2 kennan. Kuuwwan kennaat jiran baay'ee misooma guddaa ittisa laga Abbayyaati itti fufnaa misoomsinaa jechaa jiran kabaja guddaa isaaniif kennan. Ilma abbaa muudaa ta'uu qofa hin ta'in ilma handhuura biyya Itoophiyaattillee ta'uu isaanii lafti tun dhaabbata isaanii irratti horanii irratti waliin jiraanne addunyaa alamalleen waliin bulchuu amma dandeenyu waadaa walirraa qabna. Gumaata walii kennuun aadaa Oromooti. Namni jila yookaan cidha qabu gosa isaarraa gumaata argata. Namni mana ijaarullee akkasuma. Itoophiyaanis hidha haaromsaa guddicha ijaaraati kan isheen jirtu. Lammiileen biyyattiis hidha kanaaf gumaacha guddaa godhaniiru. Lammiin Chaayinaa ilmi Oromoo har'aa hundee abbaa muudaas hidha haaromsaaf gumaacheera. Garuu hidha haaromsaa kanaaf gumaachuuf maaltu isa kakaasee laata? 我最主要这个民主我在这里待了4年。 Hidhi haaromsaa kan nama dhuunfaa miti kan biyyaati.
misooma biyyi kun ittiin guddattudha. Biyya kana immoo keessan jiraachaa jira waan ta'eefi kan dhaloonni dhufu ittiin guddatu waan ta'eefan gumaache. Akka aadaa moggaasaatti ilmi yookaan intalli moggaafamte tokko obboleessa yookaan obboleettii yookaan obboleessa gosa sanaa ta'ee jechuudha. Kana jechuun gumee fi gumaa qabdi yookaan qabaa jechuudha. Sababni isaas miseensa gosa sanaati waan ta'eefi. Lammiileen chaayinaa kunoo miseensa saba kanaa ta'uudhaaf maaltu isaan kakaasee laata? Waggoottan afran naannoo dukam jiraadhe keessatti tokkummaa fi jaalala sabni kun qabu akkasumas aadaa wal gargaarsaa sabni Oromoo qabu waanan jaalladheefan kana murteessee ilma Tuulamaa ta'e. Kana malees biyya kanaa fi maatii kana attamitti ilaaltu jennees gaafanneerra. Isaanis maatii argannee jirra. Yeroo hundaa walitti ni deemna, wal mari'anna, wal bira hin dabarru. Sirnaa fi aadaa Oromoottis gammachuu guddaa qabna. Aadaa irraa baratamuu qabu. Aadaa wal gargaarsaa cimaa Oromoon qaba jedhaniiru. Gara xumura sirna kanarratti eeboon qarashanii kan kallachaa fi gadaa shanan Tuulamaaf ba'e haadha siinqeen muudame akkasumas hayyoonnii fi abbootiin gadaallee akkuma sirnichi ajajutti muudamaniiru. Mee aadaan moggaafannaa kun Tuulama biratti maal fakkaataa laata jennee abbaa muudaa gaafanne. Aadaan moggaasaa ulfina guddaadha bara. Moggaasa sirna moggaasaa hoggaa jennu hundee gadi dhaabbanneef amma kanaaf maqaa isaa baasee hundee gadi dhaabbanne hundee kana namni hidda kutuu hin danda'u. Duubatti ceephessuu hin danda'u. Itti fufa malee waadanarraa abbootii gadaatiin waadanarraa dirree bakka gubbaarratti waadaa gallee isaan moggaasni kun dhimmoota tiyya duraan qaba jedhu irratti isaan kan moggaasi kun akka ilmoo kiyyaa horadhee bulchuufan akka ilmoo kiyyaa kunuunsee waan baratiin barachiisuudhaaf kun immoo qophaa abbaan qopheeffate rabbi naa kenne ilmoo godhee kanaafuu sirni moggaasaa ulfina guddaa qaba sirna gadaa keessatti. Gadaan isaanii dilboo bookaa yookaan gadaa muudanaati. Ani amma liibantichas galaantichas adaa'ichas ilma galaanis kun adaa keessaa handatti godaana moggaafame liibanitti moggaafame galaantitti moggaafame jecha sanyii kiyya kana saniidhaan. Sirni gadaa waan hundaaf sirnaa fi seera qaba. Duudhaalee hedduu sirni kun qabuun Oromoon ittiin gaggeeffama. Aadaa moggaasaa duudhaalee Oromoo keessaa tokko ta'e kun waliin jireenya Oromoon saboota biroo waliin qabu kan cimsuu fi jaalalaa fi tasgabbii kan uumudha. Sirna gadaa keenya Oromoo addunyaa irratti sirna addunyaatti sirna Oromoo qofaa miti. Sirna kana warri qabu immoo warra Oromoo qofa malee warri biraan qabu warri. Sirni kun sirna jaalatamaa, sirna kabajamaa, sirna waliin nyaachuu, waliin dhuguu. Bakka teessoon ilmaaf qophaa'etti yoo fidan kan sirnicha eegaa jiran ililleen simatan. Sirni moggaasaa kun otoo hin raawwatamiin dura abbootiin gadaa fi hayyoonni gadaa Tuulamaa sirna gabaabaa ittiin gaggeeffaman haala kanaan ibsatan. Moggaasaan meedhichaan guutama. Seera amma jenne kanaan guutama. Kanaan guutama. Eega guutamee waada jira. Abbaan muudaa waadaa gala. Namichi moggaafame waadaa gala. Walirraan gorani. Innillee ilma isaatiin waliin dabarsu. Gosatti makata. Yoo innillee rakkate rakkoo isaatii hin baasa. Har'a sa'aatii kanaani faranjiin biyya alaatirra sabni kamiyyuu Oromoo edaa seera akkanaa qabaa jedhee nutti makamuudha nutti as deema. Nus akkuma seera caffeetiin oduu hin gufanne oduu hin cabne hin taqaballa jedhe. Faranjiin moggaa jette sirna Oromoo jaalate sirna gadaa jaalate Oromootti bula abbaa muudaatti bula ilma abbaa muudaa jalatti muudama meedhichaan muudama an Oromoo waan Oromoo jaalata waan Oromoo jaalate Oromootu jaalate Oromootu moggaase adaa'ichatu moggaase gadaa shananiini gadaa beelbaatini alangee beelbaatini. Qajeeltoo toora raawwii moggaasaa kana ergaa himanii booda
seera abbaa moggaafatee fi isa moggaafameef akka ittaanu kanatti hayyootaan lallabameera. Seerri lallabame kunis seera tumaa caffee duraan jirurraa kan fudhatamedha. Eega ilma jettee moggaafatte akkuma durattuu siin jedhe biyyatti firatti makta Oromoo hundatti makta ijuma ilmaatiin laalta biillee akkasumatti ilaala yoo inni rakkate rakkoodhaa baafta yoo atillee rakkate inni qabaataa yoo ta'e rakkoodhaa si fuudha walirra deddeebi'ani deebi'ee gaafata gosa adayichaa jedha ilma abbaa muudaa jedha yaa Oromootti makamu malee ilma abbaa muudati ilma abbabaa haayiluuti